Akkam jirtan kabajamtoota hordoftoota Peace Media Network oduu ammaaf qabnuun isinitti himaa ani Ibsaa Masraaji. Jalqaba irratti matoota oduu. Hoogganaa baankii biyyaalessaa Itoophiyaa kan turan Maammoo Miratuu itti aanaa baankii misooma Afrikaa ta'uu muudaman. Dhimma hidha haaromsa laga Abbayyaa irratti Ijiptii fi Sudaan ibsa oloo baasan. Naayijeeriyaa keessatti bidiruun dhidhimtee namni 60 du'e. Ejensiin anniisaa atoomik idil addunyaa hospitaala Xuqur Ambassaatiif maashina walla'aansa kaansarii deeggare. Pirezidaantiin Faransaay Emmanuel Macron Ameerikaan yaa'ii waliigala dhaabbata mootummoota gamtoomanii irratti aangaa'ota Filisxiin viizaa dhorkuu waan fudhatama hin qabne jedhan. Dubbi himaan waraana Huutii Birgaadir Jeneraal Yahayaan buufata xayyaara Ben Gurion kan Israa'el keessatti argamu misaayila pilaastikaan haleeluu dubbate. Hoogganaa baankii biyyaalessaa Itoophiyaa kan turan Maammoo Miratuu itti aanaa baankii misooma Afrikaa ta'uun muudamanii jiran. Muummichi ministeeraa Dr. Abiy Ahmed hoogganaa baankii biyyaalessaa kan turan Maammoo Miratuu gumaacha isaan damicha keessatti baroota dabran taasisaniif galateeffatan. Dhimma hidha haaromsa laga Abbayyaa irratti Ijiptii fi Sudaan ibsa oloo baasanii jiran. Ijiptii fi Sudaan magaalaa Kaayirootti wal gahuudhaan nageenyi bishaan isaanii tokkoo fi kan hin qoodamne jechuun cimsanii dubbatan. Akkaataa seera addunyaatiin mirga laga Abbayyaa irratti qaban eeguun barbaachisaa ta'us dubbatan. Mariin biyyoota lamaanii kun yeroo mootummaan Itoophiyaa hidha laga Abbayyaa kana eebbisuuf qophiirra jirutti. Naayijeeriyaa keessatti bidiruun dhidhimtee lubbuun namoota 60 dabartee jirti. Kaaba Naayijeeriyaa bulchiinsa Nijeerii keessatti bidiruun dhidhimtee namoonni 60 akka du'an gabaafame. Bidiruun tuni daa'imman dabalatee namoota 100 ol fe'attee imala akka turte aangaa'onni naannichaa ibsan. Balaa mudatteen namoota 10 irra miidhaan cimaan akka geesse Reuters gabaase. Lubbu baraartonni namoota hafan barbaada akka jiranis ibsameeti jira. Ejensiin anniisaa atoomik idil addunyaa hospitaala Xuqur Ambassaatiif maashina wallaansa kaansarii deeggare. Ejensiin anniisaa atoomik idil addunyaa hospitaala Xuqur Ambassaatiif maashina wallaansa kaansarii Laayinar Assalareetar jedhamu akka deeggare beeksise. Daarektarri olaanaan ejensichaa obbo Raafaayel Maariyaanoon guyyaa har'aa fuula Tiwiitara isaanii irratti ministeera muummee Dr. Abiy waliin bilbilaan haasa'uu isaanii beeksiseeti jira. Dhiheenya kana daarektarichi hospitaala daawwatanii turan. Daawwannaa kanarraa ka'anii maashina kana hospitaalaaf arjoomuu murteessuu isaanii dubbatan. Pirezidaantiin Faransaay Emmanuel Macron Ameerikaan yaa'ii waliigala dhaabbata mootummoota gamtoomanii irratti aangaa'ota Filisxiin viizaa dhorkuun waan fudhatama hin qabne jedhan. Pirezidaantiin Faransaay Emmanuel Macron guyyaa kibxataa akka jedhanitti Ameerikaan yaa'ii waliigala dhaabbata mootummoota gamtoomanii Niiwuorkitti gaggeeffamuuf aangaa'ota Filisxiin viizaa akka hin kennine murteessuu waan fudhatama hin qabne waan ta'eef duubatti deebitee ilaaluu qabdi jedhan. Tarkaanfiin kun akka duubatti deebi'uu fi bakka bu'ummaan Filisxiiniif akkaataa waliigaltee biyya keessummeessituutiin deemamuu gaafanna jechuun Macron waltajjii hawaasummaa Tiwiitar irratti dubbatan. Dubbi himaan waraana Huutii Birgaadir Jeneraal Yahayaan buufata xiyyaara Ben Gurion kan Israa'el keessatti argamu misaayila pilaastikaan haleeluu dubbate. Dubbi himaan waraana Huutii Birgaadir Jeneraal Yahayaan akka beeksatti humnoonni garee kanaa hojii waraanaa qulqulluu qabu. Buufata xiyyaara Israa'el keessatti argamu Lood irratti misaayila pilaastikaan haleellaa raawwatee milkaa'uu hime. Oduun har'aaf qabnu kanumaa waan dhaggeeffataniif galatoomaa isiniin jenna.